video kana share gochuudhaanin hundumti keessanii adara namoota biraan akka nu geessan isinin jenna. Mee haala miidhama kee jalqabarraa kaasitu gabaabsitee nuuf ibsite. Miidhama kiyya kanaan dura xiqqoo isin dandeeman ture. Guddinuma keessan itti jabaachaa dhufe. Amma deemuu hin dandeessu. Amma already ciraa deemuu hin danda'u, dhaabbachuus hin danda'u. Dhaabbachuu illee hin dandeessu, deemuu illee hin dandeessu. Homaa tokko. Amma sa'aatii kanatti mana yaalaa akka hordofaa turte illee natti himtee jirta. Manni yaalaa maal siin jedhan? Manni yaalaa neerviidhaa fi tuunchaadha manjaa. Qoricha naaf kennanii jiru. Qoricha naaf kennan sunis homaa jijjiirama qabu garuu sama liqimsaa jira amma. Barnoota illee sababa si dhukkubee kanaan akka addaan kutti natti himteetta kutaa meeqa barachaa turte? Kutaa 9 baradhaa. Barnoota baay'een jaalladha. Irraa ooluu bakka wayii tokko illee gubuun barbaadan ture. Garuu rakkuma kanaaf fedhee bakka kaftiin gosa gadi bu'aa dhufee cirna qamaa natti hin tolu. Amma bakka erga mana yaalaa dhufee jedhee immoo achis nama na gargaaru dhabee barumsa baddaan kutee jira. Yeroo ammaa kanatti maaltu si barbaachisa deeggarsaaf? Deeggarsi kan na barbaachisu tokkoffaa mana kiraa keessa teenyaa. Inni rakkinaa na wajjin jiraata bakka barumsas immoo bakka adda waan jiraatu barumsa kiyyaa. Wanti fufees callisee taa'u irra jedhee barumsa situun baradhee nan barbaada. Ittaanuu fi hawwii gugsaa kan jedhaman jechuudha. Birrii 4,800 adaraa namoota rakkatan biraan naa ga'eedhanii kan erganidha. Birrii kana qabi isaaniin isa eebbisi. Waaqayyo isaan eebbisu, nagaa isaaniif haa kennu, ayyaana isaaniif haa kennu, fayyaa isaanii namoota hin jedhamu. Lakkoofsa bilbilaa kiyya 9 65 68 95. Obboleessa keenya kana gargaaruudhaaf kan fedhii qabdanii akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa 1150 26 98 83 8 milkeessaa Darajjee Yinaa.